አዲስ አበባ በነዋሪዎች ነው መተዳደር ያለበት። ራሱን ማስተዳደር አለበት። የአዲስ አበባ ነዋሪ አዲስ አበባን ማስተዳደር አለበት። ፕሮፌሰር እስኬል ገቢሳዳ ፍንፍኔን ቃማ ኦሮሚያት ጄ ኦሮሞ ፈልመቱtti lakkaa'amuun fedhu keessaan hir'isaa jechuudhaan dubbate. Profeesar Iskel Gabbisaa Finfinnee irratti Oromoo osoo hin taane jiraattota magaalaa Finfinnee kan sabaaf sablammootaatu murteessummaa magaalaa Finfinnee irratti murtee kennuu danda'a jechuun dubbate. Ajandaa miidiyaalee ta'uun namoota hedduu biratti muufii uume bal'inaan dhiyeessina. Imbaasiin biyya Eertiraa Waashingtan DC'tti argamu ibsa guyyaa irraa kanneen abbaa biyyummaa Eertiraa irrattis ta'e biyya Afrikaa kamirrattuu mari'atamuu akka hin qabne ibsa baaseen cimsee dubbate. Imbaasiin biyya Eertiraa Waashingtan DC'tti argamu kun ibsa kana kan baase wayita Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti wal-dhabdeen hammaatee ta'uu isaatii bal'inaan dhiyeessina. Mootummaan haala nageenyaa walxaxaaf jijjiirama hin qabne naannoo Amaaraa keessatti jijjiirama nageenyaa guddaa taasisuudhaaf ajajaa olaanaa Komishinii Poolisii naannoo Amaaraa duraanii Komishinar Jeneraal Zalaalam Magartee aangorraa ka'uun qondaalli waraanaa duraanii Jeneraal Xagaabuu Yilmaa ammoo Komishiinarii Poolisii naannoo Amaaraa ta'uun muudamuun dhagahameeti jira bal'inaan dhiyeessina. Yeroo ammaa tanaa naannoo Amaaraa keessatti humni faannoo humnoota mootummaa irratti lola banee jiraachuun ni beekama. Hojii yaadota furmaataa wal simsiisuu xumuramaa jiraachuu Komishiniin marii biyyaalessaa ibsa guyyaa irraa kanneen beeksise. Komishiniin marii biyyaalessaa ji'a takka oliif mari'achaa ture murtee takka malee xumurameen magaalaa Finfinnee irratti yaadotaa fi falmeen gargaraa kaafamaa jiraachuun ni beekama. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu. Kanneen amma isin dhageessifne hangafoota oduu Lammii Miidiyaatii amma bal'ina oduu isinitti himna. አዲስ አበባ በነዋሪዎች ነው መተዳደር ያለበት። ራሱን ማስተዳደር አለበት። የአዲስ አበባ ነዋሪ አዲስ አበባን ማስተዳደር አለ